Diyaaspooraan Ameerikaadhaa dhufe tokko mucaan kuni jechuudha namni kuni dargaggeessi kun Ameerikaa yeroo muraasa waggaa muraasa wayii jiraatee dhufee mana isaanii boqate. Ishee jechuun haadha manaadha, mucaa qabu, abbaa manaadha. Abbaa manaashillee biyyuma keessaa hojjeta, hojii bareedaa hojjeta. Tokko tokko isinitti himaa garuu Ameerikaadhaa gaafa dhufu mana isaanii akkamitti boqate, mana isaanii boqachuudhaan maaliif seene? Mucaan kun ollaa isaaniiti, ijoollee waliin guddatan, firummaan qaban garuu waliin guddatan ishee faana haadha manaa faana ollaadha. Waliin guddatanii baay'ee maatii turan dura garuu diiviidhaan hundi isaaniiyyuu Ameerikaa deemaniiru maatiin gurbaa kana. Isaan keessaa inni immoo gara Itoophiyaa gaafa dhufu ammatti gaa namoota inni beekuu fi namoota akka maatiitti ilaalan keessaa namni haala mijataa irra jiru manni isaaniillee dhaqaniitti boqachuudhaaf mijataa haala bareedaa irra kan jiru eenyu? Ishee kana. Ishee amma isinitti haadha manaa kana. So kanaafuu mana ishee boqate. Mee tokko tokko isinitti gudiidhuma dabar. Diyaaspooraan Ameerikaadhaa dhufee gaa'ela namaa diigee baxabbaxee namicha lubbuu dabarsamee lubbuudhaan darbee dhuma isaa isinitti hima. Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu? Nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraattan maga har'a geessanii. Egaa waan bareedduu ani iddoo teetee isinii sassaabeen isinii fide fayyuu teessaa biddaa kana ani kola fakkiyaan qoffor wayi samaa keessaa hin fidu waanuma miidiyaarraan isinii fida. Waanuma dhugaa raawwate tokkommoo isinii fida. Maaf isinii fida beektu? Irraa baratamaa jedhe. Dhugumadha bara waan baay'een baradheela. Waan mana barumsaatti seenee hin baranne caala waan miidiyaatti baradheetu caala. Sooshaal laayifii kana jechuudha. Waa'ee jireenyaa kana. Ni mana barumsaa'u kaalkuleeshinii dabara. Kaalkuleeshiniidha. Waa'ee hojii. Inni kun garuu dhimma jireenyaa ka mana kee. Waa'ee lubbuu kee, waa'ee maali barachuu dandeessa miidiyaa kanarraa jechuudha. Gara afuuraa barachuu dandeessa. Kara foonii barachuu dandeessa. Waan baay'ee baratta miidiyaarraa gaa akkam ta'e seetanii namni kuni gara Ameerikaadhaa diyaaspooraan kun gaafa dhufu jarri kun immoo haadha manaaf abbaa manaadha. Mana isaanii keessa jiraatu. Abbaan manaashii dura hojii kan qacaramee hojjeturraa hojii dhuunfaa isaa nama tokko hiriyaasaa faana hojii banatee jira. Waan lama isinitti mala namni illee akkamitti akka dhabama nama godhu hiriyaa faana hojii hojjechuun illee dhumarratti maal akkasiin godhudha. Gaafa namni kun dhufu namni kun akkuma isiniin jedhe dura jireenyi isaanii bareeda waan ta'eef mucaan kun immoo faamiliin isaa hunduu Ameerikaatti hafan waan ta'eef bakka amma dhuftutti ishee bira boqadhu deebitee amma dhuftutti ishee bira boqadhuti deebitee dhuftaadhaan dhufe yeroo dhufus akka obboleessa ishee quxisuutti ilaalte. Akka obboleessa ishee quxisuutti ilaalte abbaan manaallee faamiliidha dur wajjin guddatan innaan humaa hin jenne okeedhani mana isaanii galchanii mana isaanii boqachuu eegalee namichi kun hojii dhuunfaa isaa hojjeta yeroo baay'ee boqonnaa iyyuu hin qabu baay'ee hojjeta hojii success ta'e hojjeta hojii milkaa'aadha hojiin isaa sirriitti hojii isa guddisuudha yeroo muraasa keessatti iyyuu kan guddatan lama ta'anii hojii dhuunfaa isaanii banatanii hojjetu hiriyaa akka obboleessatti wal jaallatan caala jechuudha kanaan dura waggaa 7 ol wal faana hojjetaniiru namni kun jechuudha hojii isaaniitiif eeyyamni maqaa hiriyaasaa sanaanidha. Hiriyaasa sanaan eeyyama maqaa hiriyaasaatiin baasee abbaan manaa kun jechuudha. Baay'ee hojjetu waggaa 7 ol ulfaan hojjetaniiru. Baay'ee nama bu'aa qabeessa ta'e yeroo muraasa keessatti mana akkamii godhatanii konkolaataa hojii raafaadha kan isaan hojjetan baay'ee milkaa'aniiru. Namni kun immoo mana kana dhufee boqotaa jira. Hamma boqonnaadhaaf gara Itoophiyaa bashannanaa waan tokko dhimma isaatiif dhufe kana keessatti maal jedha? Galgala deemnee bashannannaa jedha haadha manaaf abbaa manaa kanaan. Galgala maal taayoo deemnee bashannannee yoo inni sachumaan bashannanuuf jechuudha jarafaa. Abbaan manaa maal jedha? Ani dadhabaa ooleen dhufa waan ta'eef naan ta'u garuu sheefaana deemi bashannanii. So sammuusaa keessa kan jiru maanni mucaa ollaati maatiidha akka obboleessa quxisuuti humaayyaan akkanatti torbanitti guyyaa tokko hin deemanii gaafa itti aanu immoo torbanitti 2 deemuu jalqabanii jarri kun. Namichi abbaan manaa xinnoo intiin jechuu jalqaba. 3 godha nama immoo torbeetti 3 gaafa torbanitti 3 bahanii bashannana jechuudha abbaan manaa faana walitti bu'uun eegale. Isaan lakka waan biraa keessa galaniiru jechuudha. Yeroo kana keessatti waan beekamiin
silaas jamrii orma warri ku wal faana guddatan yoo akkamti halkan wal faana baanii mana bashannanaa tokko deemu what inna wante keessa gaggalaniiru suma akkana jedhanii cigicciki mana keessatti uumame haadha manaaf abbaa manaa walitti bu'uu jalqabanii walii galuu didanii namni kun gidduu isaanii jira inni immoo normaalii hin jira gaafa lolli kun jabaatu namicha kana hin ari'e abbaa manaa simbe kodee gaafa ari'u dhaqee hoteela mana kireeffatee taa'e gastaawusii kireeffatee gaafa taa'u isheen kun immoo qaxxattee isa bira dhaquu jalqabde. Isuma bira dhaquu jalqabde manni baay'ee hin qawwate jechuudha manni isaanii baay'ee lola ta'e gar malee hin jabaate ifumaaf ifatti isa bira dhaquu jalqabde. Isa bira dhaquu jalqabde namchi kun aariidhaan dhukkubsate waan isin dhibu dhukkubsate aariidhaan mana duwwaa keessatti gaafa dhukkubsatu eenyutu gaafachuu dhufa namni faana hojii hojjetu sun akka obboleessasaa akka hiriyaasaa akka bakka ogaa meeqa faana ontini jedhu suni gaafachuu jalqabe duruma immoo namni kun maal jedha haadha manaa isaatti akka waan inni waan biraa godhus itti hamachuu jalqabeera. Hiriyaansaa kuni waan teessa godhuudhaaf yaadaa jira jechuudha dubbiin kun walirra bu'e malee walitti dhufe malee ofii masaayyuu yaadaa jira dhumasaa isinitti nima. Haadha manaatti hina hamata inni koo durumayyuu dubartii faana maal godhaa ani sitti nimni malee baqa gaappii kana argate jechuudha. Ishee faana walitti dawwalii ittiin erga isheen namicha kana faana waan kana jalqabdee innis akkas ta'e jireenyi isaanii addaan fagaate surma addaan baasu addaan baanii akka hafaniif mucaan kun immoo hiriyaan kun maal godhaa itti hina mataa bakka jechuun isheenis amma kana keessa galteemti haala kana keessa galteemti namicha kana faana shakkamtee faana baatee faana wanti manni isaanii baxabaxamemti. Inni immoo uttumaa akka isheen jabaattee namicha isa kana diyaaspooraa faana baatu fedhe kana itti hima. Durayyuu akkas ture ani bakka maalin godhu jedheen sitti nimu jedheen malee maal jedheen malee koo jedha shakkiin keessa galee isheen uttuma jabaatte nama kana faana namni kun immoo guyyaan inni deebi'ullee irratti geenyaan maal godhe innis jaalala keessa galan bakka niitii namaa faana jaalala keessa gale. Maal godha guyyaa inni itti deebi'u geenyaan dhaqee beellama isaa dheeressiifate. Tikeettiin isaa maqintiin isaa akka jalaan gubanne dhaqee hin dheere guyyaatti dabalchiifate jechuudha. Amma garatti ba'utti jedhe wanti isaa. Booda isaan achumatti shirshir jedhu manni abbaan manaa moo mana keessatti hafee dhukkubsate hiriyaansaa kun immoo dhaqee gaafata guyyaa wayii maal godha seetan hiriyaansaa kun mana duwwaa keessatti dhaqee namicha kana hin ajjeese abbaa manaa kana jechuudha. Booda silaana waan godhanii dhokatanii nafan miti hin baamti seeratti gaafa dhiyaate maal jedhu namni kun akkas ta'e lubbuun isaa bahee mana duwwaa keessatti du'ee itti cufamee isheen hin jirtu iddoo isheen hin jirretti isheen achi jirti namicha bira gastaawusii mucaa isaaniillee warra isaa fudhate warra isaa lolli isaanii baay'ee jabaate kun qawuxeenna mucaa sana warri isaa fudhatanii isheen shirri guddii keessa jirti waa'ee mucaa dhiisteetti. Isa booda namni kun du'ee eenyutu shakkamaa jarratu shakkame. Namni maayadha isa sana isa diyaaspooraa sanatu bakka akkas godhe niitii fudhatee deemuudhaaf jedhanii shakkanii. Poolisiin immoo shakkii otoo hin taane qorannaa isa kana seera qabeessan qorataan qaxxeennan isa kana bira gahe. Iddoo namni hin yaadne sirruma namni hin yaadne hiriyaasa isa akka obboleessaa kana bira shakkiin dhufee quxi jedhee bu'ee dhugumatti poolisiin sirriitti wanti qaba akkaataatti yakka baasu beeka waan ta'eef dhugumatti akka inni ajjeese barame. Boodonni kun hidhaasaa qileenxoosaa innaa seenu maaliif yoo jedhamu inaaffaadhaan waa inni hojjetaa jiru sun kan isaa dhuunfaasaa akka ta'u hojii isaan hojjetan dirijjiitiin isaanii suni kan isaa qofa akka ta'u baay'ee bu'aa irraa argatu hojii guddaa waan ta'eef ifatti ganee ari'uu danda'a namni kun durumayyuu garuu maatii sodaate hiriyaa sodaate maaliif hojiin kun eeyyamni isaa maqaa isaatiin jira maqaa hiriyaa sanaatiin jira laal nama faana dandeessee hojii hojjechuu hin dandeessu nama faana jiraachuus hin dandeessu nama tokko faana laali. Waan lama seetti masiin jira nama tokko faana walii galtee hojii wayii banattee hojiin sun yoo milkaa'e namni sun hojii sana kan isaas qofa dhuunfaa godhachuuf jedhe si dhabama si godha hojii sana ofiisaa dhuunfaasaa godhata jireenya sana jechuudha. Hin danda'amu nama moo beekiita sawun maaman qabirmoo maal jedha wanta ta'e nama erga awwaalanii amanuu jechuudha afaan Oromoos nama erga awwaalte amantaa nama amanuu hin danda'amu akka jedhamu jechuudha.
namni kuni waa lamaan al takkaatti waa lamaan miidhame lubbuu isaa dhabe. Namichi kun amma umurii guutuutti murtaa'e illeeti. Murtaa'u dhiisuus isaa himma isaatiisa. Garuu adeemsa nama laal nama faana hojiin hojjedha jetti rakkoo, nama faana hin jiraadha jetti rakkoo, nama faana walii galuu jetti rakkoo, hiriyaa yoo jetti rakkoo, maatii yoo jetti rakkoo, waan maallaqaan dhufu taanaan waan hojii inaafaa guddaadhaan ka'e namichi kuni mana duwwaa keessatti akkasisa godhe. Egaa haala kanarra waan jiru jaratu isheetu isa sanatu ishee ajjeese akka jedhamu, diyaaspooraa sanatu isa ajjeese jedhame akka dubbiinsa haca barabbaramu fedhe. Gidduu kana keessatti nama kana lubbuu baase. Garuu dhugaan akkamitti akka baatu hin beekama. Dhugaan kun bahee namichi kun qilixoo galuu, isheen immoo hinumaa manni sun duwwaa ennaa ta'u kireessiteetu achumaan diyaaspooraa shifaana itti fufte. Mana sana kiraayii isaa kireeffatteetu kiraayii sana kireessite diyaaspooraa shii sana faana laayifii itti fufte. Diyaasporaan sun maalidha? Waan dumaa guutee Ameerikaatti isin fudhadhaadhaan egaa kan isaan walii galanii dubartii umuriidhaan waggaa 10 ol isa caalti baay'ee. Umuriidhaan waggaa 10 isa caalti. Gaayilaan ishee baay'ee tokko jiraatteetti mana ishee keessa. Garuu akkanatti mana qaramtee diyaaspooraadhaaf itti jaarsa ishee gantee karaa sanaan dubbiin dhufe jaarsi ishee lubbuu dhabee akkanatti bakka. Umarratti garuu Ameerikaallee fudhatee hin deemne. Qabeenya hundumaa seeraan fudhattee Ameerikaan illee hin hafe. Bakka beektaa karaa jal'inaa guddachuun isin jiru, karaa jal'inaa milkaa'uun isin jiru. Lubbuun kee bakka akkuma taate taati qilleensa irratti hafte. Garuu waan nama dhibu an kan jedhu diyaasporaan tokko dhufnaan maayini diyaasporaa hin caaleen kan jedhu diyaasporaa hin caalee. Diyaasporaan tokko akkamitti dhufee mana keessi diiguu danda'a dubartii? Akkamitti gaa'ila kee diiguu danda'a? Maaliif warqii irra deemaa dhufne dhugaa waaqa? Gaa'ila koo waaqni namaa milkeesse malee hin milkaa'u. Jireenya yoo waaqni sii kenne malee karaa dalgaa eenyuyyuu hin milkaa'u baay'ee. Amma ta'e deemuu dandeessa garuu gaafa dhufu hillim jedhe akka waan bishaan fudhatee deeme sirkaa ta'a. Dalga dhufe waan ta'eef. Miidiyaa kanarratti illee hin agarra. Shamarran tokko diyaasporaan fa'aa yoo dhufuu fi jaalalleessaa isaanii duraanii kan dhiisanii. Dhiirrillee akkanuma baay'ee. Dhiirrillee yeroo tokko jaalalleessaa hin dhiisa diyaasporaadhaaf jedhee ishee duraa kan dhiisu arginee beeknaa. Dullattii ishee tutturtee faatiif jedhee ijoollee biyya keessaa xixiqqoo fa'aa yeroo dhiisu fa'aa hin agarra. Baay'ee agarreera cidha tokko fa'aa ilaalanii. Ishee kanatu hiriyaasaa turre, isheen kun immoo diyaaspooraadha ka dullattii birrii qabdi yeroo jedhan jira. Akkasuma ijoolleen tokko biyya keessa ta'anii hiriyaa isaanii isa biyyaa dhiisanii diyaaspooraa faana callatti heerumanii yeroo jedhan hin agarra. Baay'ee jechuudha dubbiin diyaaspooraa. Isin amma maal keessa jirtu? Osoo diyaasporaan dhufeeti jaalallee keessan hin dhiistu? Gaaffii. Osoo diyaasporaan dhufee amma namatti heerumuu qophooftan hin dhiistu? Gaa'ilallee gaa'ilallee sinin gaafadhu. Kan gaa'ilallee sinin gaafadhu hin gaafatamusi. Kan jaalallee garuu hin dhiistu. Hin dhiistuusi.